Assalamualaikum akkam nagaa jirtu afaan Amaariffaa haala salphaa ta'een akkamiin dubbifachuu dandeenya kan jedhu isinii qabadhee dhufee jira har'as akkuma duraanuu isiniin jedhe afaan Oromoo fuuldura kaa'een jira qubeen afaan Amaariffaa jalqabaa dubbachiiftuu ofirraa qabaa qubeen Amaariffaa dabilii yookaan immoo jabeessuuf wanta kaahamoo hin jiru jechaadha kana eega isin hubachiiseen booda ha hu hi ha he hi ho akkuma kanaan dubbifannaa afaan Oromoo fuuldura isinii kaa'een jira kanaafuu warri afaan Oromiffaa beektan isa duraa dubbifattanii la lu li la li loo kana dubbifachuu qabdanii maanillee akkuma kana baanillee akkuma kana harammoo mee qubeelee afran kana keessaa haala kamiin jechoota ijaaranna kan jedhu kan isin barsiisu kanaafuu gara jechoota ijaaruutti deemna. Hayyee amma jechoota ijaaradhee jira bakka fuudhee ijaaradhe isiniif himaa jechaan ka jalqabaa qubee huu fidadhee jira jecha huu lu mi jechuun xiqquma tuqxa isiniin jira qubeen gara gadii jirtu tun kanaafuu maal jedha hullum jedha afaan Oromootiin hullum jechuun hunda jechuudha jecha kana bakka qalamatti isinii dibe kana mileekkaasisanii kan jiru jechaadha qalama kanaan arguu dandeessan eessa akka saafite ka lammaffaarra jiru immoo dura jalqaba lee fidadhe jechaadha katti aanu immoo laa fidadhe katti aanu immoo mi jecha mi xiqquma tuqxe wanti isiniin jedheen jira kanaafuu miin tun maal walitti jedhan barreeffamni kuni leelaam afaan Oromootiin kabiraa jechuudha katti aanu immoo bi fidadhe baantun xiqqooma tuqxe baantun illeeni laa fidadhe hi fidadhe maal jedha walitti bilaa nyaadhu akkas hiikansa katti aanu immoo qubee muu fidadhe muun bakka jiru islaam afaan Oromoo fuulduraan kaa'eefu sinii gala jedhee abdadha muu fidadhe itti aansuudhaan luu fidadhe akkuma duraa isiniin jedhee jiru dubbachiiftuun isaa afaan Amaariffaa qubeen afaan Amaariffaa kun irruma jira jecha dubbachiiftuun isaa kanaafuu muu luu isaa fidadhe muu fi luu irraa muluu jedha jecha muluu jechuun guutuu jechuudha katti aanu immoo loo fidadhe mii fidadhe jecha dubbachiistuun isaanii yeruma jira waliin jennee jiran miti walitti yoo dubbifne maal jedhaare loomii jedha jecha loomii kabiraa bii fidadheen jira bii ka xiqquma tuqxu jecha itti aansuun laa fidadheen jira li fidadheen jira jecha bilaal jedha jechaadha maqaa bilaal har'a jechootuma afran kana keessaa ijaarrachaa jirra malee afaan Amaariffaa gaa hedduu qaba isaanuma keessaa afran kana keessaa akkamitti ijaarrannaa maaliif inni ijaarrachuun naman dhibusa haala salphaa ta'een maaliif dubbachiiftuun isaa irra jira waan ta'eef qubee lamaan ijaarrachuu dandeessa jecha hayyee kabiraa qubee laam jedha sa'a jechuudha qubee laa fidadheetiin mii xiqqoo ka dubbattu tana miin tun mi jettee jechaadha guddoo hin baatu ishiin waan takka irratti dhaabuudhaaf isiniin jedheen jira wanti hi li mi bi tun hundi irratti dhaabde jechaadha akka dubbifamaa liqimsuu sanitti xiqquma tuqxa malee wanti laa masmara tanaa hamma gamaa jirtu laas haas ta'ee maas ta'ee dubbachiiftuun takkaan qubee dubbachiiftuu fuuldura kaa'eeru tun ishiin gara gadiitun jecha looxxaantu tun yookaan mooxxaantu tun xiqquma tuqamuudhaaf jechaadha kan tolchamtee jirtu kanaafuu laam jennecha
laam sa'a jechuudha laamii. Katti aanu immoo boo fidadheen jira. Aansee lee fidadheen jira. Walitti maal ta'a? Boolee ta'a jecha. Booleen gaa kanuma beeknu. Booleen boolee'uma. Afaan Oromootiinis boolee'uma jennee barreessina miti. Kanaaf garatti aanutti yoo ceene immoo too fidadheen jira. Hunda isaan keessatti baay'inaan wanti afaan Amaariffaa kana keessatti oo dhufu boo kana malee ilaali. Dibilbil wahii qaba jechaadha. Mataarraan. Nama fakkeenyaaf boon kun hin qabu garuu dubbachiiftuun boo wanti adda baafachuu dandeenyu maali? Gara mirgaa inni zoore sun gadi hamma lafaa tuqa ture mihi walakkaatti irraa muraniiran jecha. Baammoo akka ol dhaabbateera baanes gara bitaa zooreeti gara bitaa gara galee jecha. Walakkaatti irraa muraniiranii jecha. Kanaafuu boon wanta akka duwwaa hanan qabu. Inni kan garuu baay'inaan qubee Amaariffaa kun oon isaa jecha dubbachiiftuun oon isaa wanta akka duwwaa kana. Moo yoo ilaalte duwwaa ni qabaa mataarraan. Loo yoo ilaalte mataarraan duwwaa ni qabaa. Hoo yoo ilaalte mataarraan duwwaa ni qaba jecha. Warroonni kaanillee akkuma kana duwwaa mataarraan gara mirgaa kanaan qabaannaan jechaadha. Mataasaarraan baay'inaan qubee afaan Amaariffaa yoo agartan akka ootti dubbiftanii jecha. Yookaan immoo gara mirgaarraan xiqqoo yoo irraa muramee jiraates oota. Fakkeenyaaf amma qubee umti oon isaa sun bitaarraan jecha irraa murameera jecha. Akkasan anni mirgaarraan jechuu kooti dhiifama. Yoo kana ijaan gama laallu gara mirgaa jennu akkasanitti hubachuu qabdanii. Kanaafuu too itti aansinee loo ka jalaa immoo bee katti aanu li. Maal jedhaa? Toloo beel. Toloo beel jechuun sooddoo jedhi jechaadha. Kana barnoota afaan Amaariffaa salphaan dubbisuuf har'aaf xumurree jirra. Akkuma sagalee kana dhageessaniin isinillee warroota irraa barattan warroota liinkii sheer godhuudhaan warroota hin beekne jechaadha akka baratan godhaa. Kanaafuu sheer gochuudhaan subscribe gochuudhaan laayikii gochuudhaan anallee ni jajjabeessaa. Isinillee ni barattanii warrooti hin arginellee akka argan gootan jechaadha. Akka argan laayikii yoo godhame nami biraa in arga baay'inaan nami arguu danda'a jecha. Kanaafuu akkas godhaa isinin jedhaa galatooma.